Obboloota koo viidiyoo kana ilaalaa irraa barattu. Egaa akkuma argaa jirtan kaarabaan kun yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi yanarree waan mudate tokko isinitti himaa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii YouTube jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa akkuma beekamu akkuma argaa jirtanii kaarabaa kana hin argitu. Anallee na mudate waan akkana dhugaa dubbachuu fi anillee waan isin barsiise jedhe tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Akkuma argaa jirtan mijattii tana kaarabaan kun yaa'u kaarabaan akkamitti akkana ta'uu danda'a. Yaa'u inni beektu mikroofii kana jechuudha. Mikroofiin kun yeroo qoshosheetti keessisaa qoshashaa ta'e yookiin immoo wantoota gistiiriyoon hin jiru wantoota isa keessatti waan ta'e hin ho'ifamne ofirraa dhiitaa akkasumas immoo keessisaa qoshoshe ni akkasumas immoo harka keessanirraa qosolii namni yoo jiraate akkas nama ta'a jechuudha. Gaafa isin leentinii jenna jettanii gaafa bantanii beektanii ofitti nama saaba yookiin immoo abiddatu achi keessaa akka antinisitti ba'aa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko ka'eetti keessisaa in qoshoshallee beektanii anumtiyyuu nanuu isa jedheetan eenyuma kana ani mucayyoo tana argeetan dhugaa dubbachuuf wanti ana mudatee ishiis mudatee jedheen sirrumatti viidiyoo kanarra deddeebi'ee ilaale nama biraatiifis immoo barumsa ta'a jedheetan yaada. Egaa beektanii wantoota wayiitii iseetan na kaarabichi immoo dura akkas ta'e hin beeku beektanii garuu keessaa wanta ijoolleen oofiste keessatti ni ta'ee jira. Ani muddama waan isaa jiruuf kaarabaan kun shaqalee yeroo shaqalu kana bakka sirriitti buum jedhee dirrama keessa oolu taaree abidda facaasee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa isaan hedduu takka rifadhe haa ta'u malee immoo wantoota akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Anis mucattiin waliin hojjennullee hin jirti. Ishiinis immoo guyyaa lammataa akkas ta'e ishiinillee waan eenyu qabduuf beektanii amma firiijii fa'aan wantoonni adda addaa hin kaaraba. Amma cinuma isaatuyyuu gaafa dhaabbattanii qaamni namaa tokko hin kaarabaa jechuudha. Kanaafiyyuu harka keessanirraallee wanti ta'e yoo jiraate qosuliin namni gaafa jiraate kaarabaan ofitti nama butanii beektu. Nama akkasii isiniin jedha. Of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka rifadhe ani yeroon ishee argu lammata rifadhe jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni ijoolleen baay'een beekuu dhiisuu dandeessu waan akkana yoo kushiinaa keessa kan dalagdan ta'e ijoolleen amma fa'aa dhufan dhugaa dubbachuuf sirriitti of eeggannoo barbaacha. Kaarabaan kun yeroo baay'ee beektanii kaarabaan biyya kanaa tarree xinqaaqidha. Tokko immoo ni jira beektanii amma fakkeenyaaf firiijii faan warreen firiijii faala godhanii firiijii san gaafa bishaan gaafa dhiqamu mucattii wayitii anallee madaamuu keenyatti yeroo baay'ee beektanii gaafa ala dhiquu of eeggannoo godhaa akkanatti akkana jetteetu nutti himti jechuudha. Amma fakkeenyaaf firiijiin ala jira keenyallee ala ta'a yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf gaafa bishaan odoo kaarabaa san hin cufin of ala dhiqaa turte bishaan ayyaa jechuudha gisee ala dhiqanii jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo dhiqtu sanii dubaawuma kana keessatti achi firiijiin ofitti bishaan sun waan itti nam'eef makiina isa itti gaafa bishaan sun naqu inni firiijiin sun ofitti shiibutee lubbuu ishii darbee. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa nun jetti yeroo baay'ee beektanii. Kanaafiyyuu kaarabaan wantoota akkanaa qulqulleessaa jedhu isaan beektanii kaarabaa adii kanarree bishaan itti naqxanii ijoolleen tokko silaa cufamee jira jedhanii wantoota tokko qulqulleessuu gaafa dhaqxan awwaara bicharraa xaraagdanii hodhistan gaara. Bishaan qabataanan kaarabaa san qulqulleessuu dhattu isaanan isiniif eenyu isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Ofitti isin butuu danda'a beektanii kaarabaan tokko waan akkasiiti kan inni agarsiisu. Yookaan immoo gaafa girgiddaallee dhiqanii jedhu amma fakkeenyaaf biyya tokkotti inni dhiqama jechuudha. Yeroo kanatti bootaa sammaan gootu
hin ashagdu jechuudha. Mastiishaan irraa ashagdanii akkasitti illee dhiquu dandeessu. Garuu immoo beektanii dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waan sodaadhu yeroo fakkeenyaaf girgiddaa dhiqan bishaan itti naqaniiti kan dhiqanii kaarabaan sun hin jira irra kaarabaan sun osoo beekin beektanii bishaan itti nama inni beektanii isinitti balaa fiduu danda'a. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ani akkuma argaa jirtan namni tokko immoo gaafa nama tokko waan tokko irra ga'e waan sanirraa of deebisu. Anaaf amma barumsa naa ta'ee jira. Yeroo baay'ee nan ilaala nan qulqulleessa. Haala kaarabaa kanarree waan an argeef waan sanirraa baqa waan balaa namatti fidu san waan an argeef anarree of eeggannoo godhaa jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu warreen girgiddaa dhiqan kaarabaan ala jiraatee bishaan ifaa dhiqan sirriitti of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Maaliif nama qaba jechuun yaa uni beektuu elektirikiin kun balaa adda adda namatti fidaas jechuudha. Biyya keenya keessatti amma dhugaa dubbachuu biyya kanatti illee wayya malee biyya keenyatti yeroo baay'ee tarkaanfii lubbuu namaatirree kan baasu kaarabu. Waan xiqqoo mana keessa bakka amma Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf amma jijjiiramni dhufaa jira malee yeroo dura bakka silkuma chaarjessuudhaaf bakka makaraadha. Kaarabaan nama qabaa waan xiqqoo in kaarabaa in gubataa na kanaafuu biyya kana keessatti immoo amma ta'e homaan jedhu kanaafuu of eeggannoo barbaachisaadha waan hundaafuu. Wanti kaarabaan kun garuu beektanii miidhaa namarratti geessisaa. Tokko seeran amma biyyuma kana keessa yoo ta'e kana mana keessatti bakka kan hin mul'anne gamanni isaa kan hin mul'anne yaa amma ta'e homaan jedhu gin tokko immoo kan bakka istoorii mi'aamnatti illee xaxxalafaniisu jira jechuudha. Kanaafuu bakka sanitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Maaliif biyya ormaa keessatti immoo beektanii waan xiqqootu balaa namatti fida dhugaa dubbachuuf. Balaan xiqqoo hin qabdu akkuma jedhanii. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Kaarabaa gaafa waan ta'e illee ho'istanii amma ani yeroo baay'ee kushiinaa girgiddaa isaa dhiqee gaafa naan jettu dhugaa dubbachuuf nan wala malee hin dhiqu. Bishaanumaan namoonni dhiqan amma bishaaniin warreen dhiqan hin jiru hin dhiqu jechuudha. Bootaa san ashagdanii bootaa kaarabaan jiru san illee muluusaa mastiishaan ashagdanii akkasitti illee dhiquu ni dandeessu. Garuu immoo kanatti bishaan itti nam'ee kaarabaan hin jira gaafa ta'e kaarabaan sun nama balaa namatti fiduu danda'a. Akkuma argaa jirtan balaa qaba. Wanni bakka homaa namaan godhu jedhanii gaafa maabiraatii fa'aa ibsaa fa'aa midhaamna namoonni tokko ana mana sirreessaa yeroo sanitti illee waan akkasii warreen sirreessitanii waan akkanarratti illee of eeggannoo godhaa isiniin jedha. So waan akkasiiti balaan xiqqoon qabdu of eeggannoon biyya ormaa keessatti barbaachisaadha isiniin jedha. Waaqayyoon waa'ee dhugaa dubbachuu fi mucattiin akkas naan jettine Madaami jechuudha. Ergasii dhugaa dubbachuu baay'ee tokkoon nan sodaadha beektanii firiijiin bakka qasxee san bira dabarsa yoo nalarree jechuudha. Bishaan yeroo dhiqamu san firiijii sanitti kaarabaa sanitti nam'ee eetan dura akkanumatti itti nannaqaatu man darbaa jechuudha. Gin amma ergasii gaafa ishiin natti himte akkanatti balaa qaba waan ta'eef of eeggannoo godhi. Gaafa naan jettu of eeggannoo gochuu qabee jechuudha. Kanaafuu isinillee of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen harawaan amma dhufaa jiran Doon akkana kan amma beektanii amma yeroo barsiisan kana ijoollee haaraa gaafa barsiisan kana isaan waa'ee nyaataa waan balaa itti fidu hin barsiisan. Amma gara mootummaatiin ijoolleen barataa jiran kun dhugaa dubbachuuf hedduutu akka namatti tolu. Maaliif waa'ee nyaataa waa'ee waan akkanaa sahaan waa hetsniin salaasa ganaan lakkoofsa barsiisaa jiru jechuudha. Lakkoofsa maal raafuu ijoolleen asittuu hin baratu waa'ee lakkoofsa. Si jamal wanti baratamu qabu baay'ee waan ijoollee irratti miidhaa fiduu danda'u akkamitti akka miidhaa irra hin geenye waan akkana kan amma mootummaan gara seera qabeessaan barsiisaa jira jechuudha. Warreen dhuunfaa garuu ijoollee qarshuma baasuudhaaf irraa saatuma ooffachuudhaaf
argitan yoo ta'e waan sahaan maalishiyyoo waan akkana kana barsiisuu jechuudha. Kanaafuu kanaaf kan gara mootummaa deemaa gara mootummaatirraan baradhaas jammarama gara mootummaatirraan malee gara dhuunfaa namoonni dhuunfaa banatanii barsiisan sijjammariin hafee jira. Seera qabeessi garuu gara mootummaatiin gaafa baratan barumsa gaarii argatu. Ijoolleen gaafa dhugaa dubbachuuf warreen dura baratan jechuudha. Wanti nu asitti arginuu fi wanti achi jiru tokko miti jedhanii dubbatu jechuudha ijoollee baay'ee. Inni akkasiin jira. Egaa obboloota koo waan hundaafuyyuu of eeggannoo godhaa siniin jechuu barbaadetanii nagaan naa tura. Viidiyoo biraatti nagaan walitti deebinutti.